nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii kana dhuftanii har'allee immoo jechoota faallaa waliinii ta'aniin walitti deebinee irra jechuudha afaan Oromoo afaan Ingiliffatiin barattan jechuudha chaanaalii kana irratti yeroo gabaabaa keessatti afaan yookaan barumsa keessan sirriitti fooyyessitan jechuudha viidiyoo hedduu hojjetamanii jiranii isaanis seentanii laaluu ni dandeessan jechuudha. Channel kana irratti viidiyoon baay'een isin fayyadu waa'ee teknooloojiitti hojjetamanii jiran jechuudha seentanii laaluu keessan irraanfatinaa yeroo dhiyee keessatti immoo viidiyoowwan jireenya keessaniif baay'ee barbaachisoo ta'an qabannee isinii dhiyaanne jechuudha namoota isaan waliin hojjechaa jirru waan jiraniif kanaafuu subscribe gootanii nu eeguu irraanfatinaa amma gara viidiyoo keenya dabarraa jechoota faallaa waliinii jechuudha amma gara viidiyoo keenya deemu hawwataa interesting nuffisiisaa boring head money muraasa few head money muraasa few as here ach there gonkuma never yeroo hunda always guddaa huge xiqqaa teeny baratamaa normal haarawa strange yookaan wanta keessummaa isinitti ta'e tokkoon maal jechuu dandeessanii strange haarawa strange diina enemy fira relative diina enemy turuu late yookaan barfachuudhaafis ni fayyadamna barii early less xiqqaa more dabalata dhiira male dubara female gammachuu happiness gadda sadness gammachuu
gammachuu maqaa namaati ni ta'a. Happiness gadda sadness dulloomaa old dargaggeessa young jiraataa alive du'a yookaan du'a days kaaba north kibba south dura before booda after dura before booda after dabaluu increase yookaan ida'uu ta'uu danda'a asirratti wanta tokko ida'uu jechuu barbaadan maal jechuudha increase hir'isuu yookaan gadi buusuu barbaadan ammoo decrease hir'isuu yoo jedhamu immoo kan herreega keessatti fayyadamnu sanii miti jechuudha. Inni maal jedhama minus yookaan ammoo subtraction jedhama. Hir'isuu jedhamu gadi buusuu wanta tokko hanga isaatiin ta'uu danda'a hanga isaatiin gadi buusuu jechuu barbaadan hir'isuu jettan malee kan herreega san decrease in jettan jechuudha. Egaa kanuma jechuudha viidiyoon keenya irraa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Yaada qabaattan please naaf barreessuu hin irraanfatinaa. Maaliif yaada keessaniin hojjedha jechuudha. Yaada keessantu na jajjabeessa waan ta'eef yaada keessan naaf barreessaa. Viidiyoon keenya akkamii maal yaa fooyyessinu maal wanta dabalataa wanta akkamii barbaadanii wanta sanaaf barreessuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Video keenya immoo yoo jaalattan like gochuun hin irraanfatamu. Warroonni haarawaa taatan akkuma baratame immoo maatii keenya ta'a jechuudha. Akkasumas warroonni immoo nu waliin hojjechuu barbaadan kontaaktan nu godhuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu yaada keessan naaf barreessaa. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa. Bye.